Maqaan koo Abdoo Qaadii Abbaa Jabalin jedhama. Jalqaba kitaaba waata jedhu kanaaf yaada koo akkan kennu na affeeruu keessaniif hedduu galatooma. Shaggaa baadiyyaa kan an beeku as biyya Jarmanii keessatti sochii sagalee uummata keenyaatiif ta'an irratti gahee inni taphatu nan beeka. Kana malees immoo hojiilee aartii fi hogbarruu irratti waan inni kanaan dura godhaa bahe hordofuudhaa fi ammas immoo waan kana uummataan biraan gahuu irratti waliin jirra jechuudha. Shaggaagaa nama aartiidhaa fi hogbarruudhaan namoota amma ol guddataa jiran keessaa Rising Star warra jedhaman keessaa isa tokko jecha. Shaggaan dhugaa dubbachuu fi guyyaa tokko bara 2015 natti fakkaata waltajjii tokko irratti hin bareeni hojii isaan sunikaa namoota waltajjii sanarra turan 1000 lakkaawaman akka malee impressed kan godheedha. Yeroo sanaati asitti hojiilee isaa gurguddoo fakkeenyaa fi albamii walaloolee kan beekamaa ta'e hibboo deebii dhabe kan jedhu nan beeka. Kana malees immoo walaloo jajjabduu kan qabsoo Oromoo utubuu danda'u kan seenaa Oromoo ummataaf walaloo tokko keessatti seenaa Oromoo guutuu kan dabarsullee yeroo inni itti walaleessan beeka. Kanaaf Shaggaa baadiyyaa hojii hin dagatamne. Gabaabinaani waatni waan hunda of keessaa qaba. Keessattuu uummanni Oromoo akkamitti jiraataa ture, safuun bara sana ture, akkaataa ilmaan itti guddisan, akkaataa gumaa itti baasan, waanuma uummanni Oromoo duudhaa kooti jedhee yaadu maal akka fakkaatu very karaa baay'ee interesting ta'een kan ibsuu fi jalqabarra haga dhumaatti akka beekumsa sana argataniif kan namatti hamilee kennuu kitaaba sana bananii cufuudhaaf nama rakkisa. Gama biraatiinis hogbarruun Oromoo fi seenaan Oromoo hanga har'aa gadi hin baane. Kana gadi baasuu irratti hagam gahee guddaa akka taphatu kitaabni kuni waan namni hin beekne hedduu kan nama barsiisu, kan namni hedduun immoo edaa nuti akkasii jedhee akka of gaafatu kan taasisuudha seenaan achi keessa jiru. Galmi kitaaba kanaa waan guddaadha. Maalinni kunis Oromoon safuusaa, aadaasaa, duudhaasaa, seenaa isaa egaa walumaa galatti waan hawaasni tokko qabaachuu qabu hundarratti Oromoon maal fakkaata kan jedhu pikcharii yookaan jireenya Oromoo, jireenya hawaasummaa Oromoo dhalootaaf kan dabarsu. Dhaloonni akka waan kana baratu kan taasisuudha. Dhaloonni immoo kana barachuun isaa dhaloota itti aanutti dabarsuudhaafis ta'ee Oromummaa jiraachisuudha gahee guddaa taphata. Baay'ee waan Shaggaa baadiyyaa guyyaa jalqabarraa kaasee impressed na godhe tokko qaba. Kunis maalinni jechoota itti fayyadamu. Kitaaba tokkogaa kontentii isaa qofa utuu hin taane kontentii sanallee hubachuudhaaf jechoonni afaan namni ittiin namaaf dabarsu sun murteessaadha. Afaan Oromoo akka bishaanii namaa seenuu danda'uunidha. Yeroo baay'ee Shaggaa kan walaloosaas kan waan barreessus dhiheessu. Egaa kitaaba kana keessattis jechoonni inni itti fayyadame akkaataa inni itti dabarse hedduu akka namaaf galu akka namni kitaaba sana akkuma duraan dubbadhe banee hin cufne kan taasisuudha. Jechoota achi keessatti barataman hedduutu jiru. Waata jechuun seenaa guddaa qaba. Waa'ee nama gosa tokkoffaa gosa bal'aadha. Gosti kuni Oromiyaa keessaa fi Oromoo gara Keeniyaa keessa kan jiraatudha. Egaa maalirraa dhufa
gosti kun akkamitti jiraataa ture, dhalootaaf maal dabarse, san booda immoo namni Aagaa Waataa jedhamu jireenyi isaa maal fakkaata ture, namni kun waaqarraa beekumsa addaa kan kennameef beekumsa isaa sanaan haala ittiin hawaasni ittiin jiraatullee kan istiraaktar godhee jechuun caasaa ta'ee wanni sun dhalootaaf kan dabarfate. Waatni gaa yoo waata jalatti jiraatan, seera waataa jalatti jiraatan waa hin badu yoo seera sana jala jiraatan, yoo seera sanaan ala bahanii garuu waatu bada. Tokkoffaa gumaa baasuu irratti yoo obboleessi tokko obboleessa isaa ajjeese yookaan akkaataa gumaan sun itti bahuu irra jiraatu waatatu murteessa jechaadha. Waatarraa madda haala kamiin gumaan kun bahuu qaba kan jedhu. Egaa kun baay'ee murteessaadha waa'ee seera gumaa baasuu irratti. Inni lammataa power yookaan immoo waatni dhageetti yookaan waa murteessuu irratti wayyooma inni qabu hawaasa biratti guddaadha. Waan inni jedhetu hojiirra oola. Wanni waatni murteesse immoo hawaasa keessatti fudhatama guddaa waan qabuuf akka hawaasni tasgabbiidhaan jireenya isaa itti fufu taasisaa jechaadha. Kanaaf waatni jireenya sabaatiif yookaan jireenya hawaasaatiif dagaleedha. Hogbarruun qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa qaba. Hanga har'aatu hogbarruun keenya sadarkaa barbaachisaa ta'een, fakkeenyaaf kitaabni barreeffamuu dhiisuunsaa, walaloon walaleeffamuu dhiisuun isaa, seenaan durii barreeffamee dhalootaaf sadarkaa gahaa ta'een dabarsuu dhiisuunsaa qabsoon keenya akka saffisaan galma barbaannu bira hin geenyes hanga ta'e gahee ofii taphateera jedheen amana gama kiyyaan. Kanaaf hogbarruun guddachuun, kitaabni barreeffamuun, seenaan nuti qabnu, aadaan nuti qabnu, safuun nuti qabnu, duudhaan nuti qabnu dhalootaa haga dhalootaatti dabarfachuun qabsoo keenya saffisuu irrattis gahee hammana hin jedhamne taphata. Kanammoo akka fakkeenyaatti biyyoota guddatan fudhachuu dandeenya. Biyyoota har'a warra bara jaahilummaa yookaan bara wallaalummaa keessa turanii fi har'a hammayyooman yeroo laallu hogbarruudhaan kan isaan sadarkaa kanaan dafanii civilized ta'an yookaan hammayyooman. Oromoonis kan akkasitti yoo deeme qabsoo isaa dafee galmaan gahuu danda'a jedheen amana. Hogbarruu cimsuudhaaf wal utubuun barbaachisaadha. Tokkoffaa warra seenaa beekan, walaloo beekan, waa barreessuu dandeettii uuma Rabbi kenneef jajjabeessinee waan isaan immoo ummataaf dabarsan namni ofii baratee nama kaanitti dabarsu, ilmaan isaa ittiin barsiisuu, ittiin guddisuu irratti hundi keenya dirqama kun fedhii qofa otoo hin taane dirqama ta'uu qaba jedheen amana. Kitaabni kuni ana biratti madaala guddaa kaasee jira. Sababiin isaas gulaaltonni kitaaba kanaa keessaa nama an kabajuu qofa otoo hin taane dandeettii isaaniitiin waa'ee hogbarruu fi artii seenaa Oromoo keessatti gahee guddaa qaban namoota Alii Birraadhaa fi weelluu kennaa turte. Fakkeenyaaf nama akka Makkiyaa Abdullaahi. Makkiyaa Abdullaahiin yeroo hogbarruu Oromoo dubbannu Makkiyaa dagachuun hin danda'amu. Isheetu gulaalee tokko. Lammaffaa Luba Tasgaraa Hirphoo. Luba Tasgaraa Hirphoo jechuun akkuma kana waa'ee seenaa Oromoo, kitaaba Oromoo, qabsoo Oromoo irratti nama beekamaadha. Nama kitaabota adda addaa gulaalaa tureedha. Nama maanguddoo Oromoon qabdu keessaa isaanis nama jabaa tokko. Dhaamsi an dhumarratti qabu Oromoon sadarkaa barbaachisaa ta'een akka waliin ijaarre beekamaadha. Haa ta'u malee ijaaramni irra hanga ta'e akka waldaa dubartootaa, waldaa amantii, hawaasa karaa adda addaatiin ijaaramne kuni hayyoota keenya warra kitaaba barreessan, warra walaloo barreessan, warra weelluu Oromoo guddisuudhaaf tattaafatan cinaa akka nama dhuunfaa qofatu hin ta'in akka qaama ijaaramettis bira dhaabbachuu qabna. Aadaa kana guddisuu qabna. Kanaaf warri ijaaramtan kitaaba kana dabarsinee akka dhaloonni dubbisu taasisuu irratti dirqama fudhattanii kitaaba bitadhaa jechuu qofa otoo hin taane fakkeenyaa fi jaarmiyaan tokko kitaaba hanga ta'e bitee hawaasa isaatiif, miseensota isaatiif yoo dabarse dubbii
dubbiin dubbii kitaabaa utuu hin ta'in beekumsa dabarfatu sana. Beekumsa sana dabarsuu irratti gahee guddaa waan taphatuuf waan kana irratti wal cinaa dhaabbachuun dirqama keenya jedheen amana. Kitaaba kana argachuudhaaf tokkoffaa maxxanfamee ni gurgurama, ni raabfama. Lammaffaa karaa onlaayiniis karaa Amaazoniin bitachuun ni danda'ama. Gama biraatiin immoo akka jaarmiyaatti warri bitachuu barbaadan jimlaadhaan yookaan baay'inaanis warri gaafachuu barbaadan adreesa kitaaba kanarra jiru barreessaa kitaaba kanaa qunnamtanii argachuu ni dandeessu baay'inaan jechuudha. Warri ana caqasaa jirtan wanni an akka nama tokkootti akka Oromoo tokkootti isinii dhaamuu barbaadu qabsoon Oromoo kan inni utubamuu danda'u hayyoota keenya namoota dandeettii uumaa qaban sa'aatii 24 dadhabanii bu'aa maallaqaa yookaan immoo faayinaansii koo jireenya koon wayyeessa jireenya hawaasa kootiin wayyeessa ol kaasa hawaasa koon hawaasa biraatii wajjin wal qixxeessa jedhanii warra tattaafatan nama akka Shaggaa Baadiyyaa kana cinaa dhaabbachuudhaan kun furtuu qabsoo akka ta'e furtuu bilisummaa akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Namoota akkasii yoo hamlee kennineef hogbarruun keenya sadarkaa addunyaatiin beekamuu danda'a. Fakkeenya tokko kaasuudhaaf Finfinneen waggaa 100 ol siistama sirna nafxanyaa jalatti kufuunis hangam hogbarruun Oromootii fi hogbarruun saboota gurguddoo biyyattii sana keessa jiran dhokatee hogbarruun qaama tokko artiin qaama tokko muuziqaan qaama tokko qofti akka guddatu waan ijaan argaa jirrudha waan keessatti guddachaa jirrudha. Finfinnee keessatti Oromoon tiyaatira tokko dhiyeessuu hin danda'u. Maaliif karaa wayyoom civilized ta'een hammayyoomeen artii sana akkan hojjenne obstacle yookaan immoo daangeffameera jechuudha. Karaan itti cufameera. Sana cabsinee bahuudha hawaasni wal cinaa dhaabbatee nuti seentara aadaa fi afaan Oromoo kan itti guddisuu dandeenyu hogbarruu keenya kan itti beeksisuu dandeenyu karaa salphaa ta'een hawaasni keenya afaan isaa guddisaa akka deemu taasisu gochuudhaaf namoota akkanaa namoota akka Shaggaa Baadiyyaa namoota weellisoota lafaa ka'an warra barreessitoota lafaa ka'an cinaa dhaabbachuun dirqama. Kanarratti dammaquu qabna. Kanaafuu waan kana akka furtuu gara bilisummaatti nu geessu bilisummaa qofa utuu hin ta'in ilmaan keenya Oromoo ta'anii akka jiraatan kan taasisuudha jechaadha. Yoo nuti hogbarruu keenyaa fi aadaa keenya dhaloota hin barsiisin dhaloonni kan biraa baratee guddataa Oromoonis akkasitti badaa deemaa jechaadha. Galatooma. Babaroodaa yaa Oromoo akka leenca wahanqoodaa gootonni keenya kaleessa akudhaan mannu seenatu seena hadheessa yaa dhiiga koo wal jabeessa. Babaroodaa yaa Oromoo akka leenca wahanqoodaa gootonni keenya kaleessa akudhaan mannu seenatu seena hadheessa yaa dhiiga koo wal jabeessa.